Pireezidaant Saalawarqi Zawudee manneen marii lammaniif raawwii hojii bara 2014 fi kallattii karoora mootummaa bara 2015 kennaniiru. Bara 2014tti dhiibbaawwan gurguddaan akka biyyaattii fi akka idil addunyaatti jiraatanis Itoophiyaan damee dinagdeen bu'aa gaarii akka galmeessite Pireezidaant Saalawarqi Zawudee dubbataniiru. Itoophiyaan dhiibbaawwan hedduu dandamattee ammas giddugala investimentii Afrikaa ta'utti fufuu dandeesseetti jedhan Pireezidaant Saalawarqi. ምንም እንኳን ሀገራችን ባለፉት ጥቂት ዓመታት በውስጥና ዓለም አቀፍ ጫናዎች ባስቸጋሪ ሁኔታ biyyi keenya waggoota muraasa darban dhiibbaawwan keessaa fi alaan haala rakkisaa keessa dabartus baha Afrikaatti buufata investimentii jalqabaa taatee itti fufteetti. Waggoottan walitti fufaa darbanitti hawaalaa fi karaa wal fakkaatuun sharafni alaa safaramu giddu galeessaan 10.5 guddina kan agarsiise yoo ta'u, kanaanis bara bajataa dabarsinetti doolaara biiliyoona 5.65 ol argamuun danda'ameera. Kunis bara 2013tti kan galmaa'e doolaara biiliyoona 4.9 yookaan 14.5 caalmaa agarsiiseera. Kanaanis waggoottan kurnan darban jijjiirama argamee hin beekamne arguun danda'ameera. Bu'aa alergii argameen biyyi keenya jijjiirama dinagdee olaanaa galmeessiteetti kan jedhan Pireezidaant Saalawarqi guddina dinagdee kanaafis dameen qonnaa, manufaaktcharingii fi dameen albuudaa qooda olaanaa akka qaban kaasaniiru. በኤክስፖርት ዘርፍ የተገኘ ውጤት በሀገራችን የውጭ ንግድ ታሪክ ከፍተኛው ሆኖ ተመዝግቧል። Bu'aa daldala alergeen argameen seenaan daldalaa biyya keenyaa jijjiirama guddaa argisiiseera. Guddina kanaafis shoora olaanaa kan taphatan oomisha daldala alaa dabaluu, manufaaktcharingii, damee albuudaa, qonna yoo ta'an, damee tajaajilaatiin galii argamee dabalaa dhufuun bara bajatichaatti 29 guddina agarsiiseera. Bu'aaleen gaggaarii argamanis daballiin gatii qaala'insa jireenyaa lammiilee irratti fiduu bira darbee hudhaa dinagdee ta'eeras jedhan Pireezidaant Saalawarqi. እነዚህ አዎንታዊ ውጤቶች እንዳሉ ሆነው በዋጋ ግሽበት የተባባሰው የኑሮ ውድነት bu'aawwan gaggaarii akkuma jiranitti ta'anii daballii gatii uumameen lammiilee irratti qaala'insa jireenyaa ulfaataa fiduu irra darbee waggoottan 3 darban keessatti daldala maakroo ikoonomii hudhee qabeera. Bara bajatichaatti qaala'insa jireenyaa daangaa darbuun daldala maakroo ikoonomii irratti dhiibbaa akka hin uumneef mootummaan tarkaanfilee adda addaa fudhachuun tasgabbiin akka dhufu taasiseera. Rakkoo qaala'insa jireenyaa kana furuudhaaf bara 2015tti xiyyeeffannoon akka hojjetamus Pireezidaant Saalawarqi Zawudee eeraniiru. በሚቀጥለው ዓመት የዋጋ ንረትን ማረጋጋት ላይ በትኩረት በመስራት አነስተኛና ቋሚ ገቢ ያለውን ማህበረሰብ bara dhufu daballii gatii tasgabbeessuu irratti xiyyeeffannoon hojjechuun lammiilee galii gadi aanaa fi dhaabbataa qaban dhiibbaa dinagdee hin barbaachisne irraa eeguun ni barbaachisa. Damee dinagdeen jijjiirama argamee cimsuun wabii nyaataa mirkaneessuun barbaachisaadha. Misoomni qamadii fi kan biroo nyaataan of danda'uu akka dandeenyu mallattoo nuuf kennaniiru. Hongee biyya keenyatti muudachuun rakkoo keessa nu galchuuf yaalu qolachuuf waggoottan walitti aananiif raawwachaa kan turre dhaabbiin biqiltuu rakkoo kana furuuf gahee akka qabu biyyoonni idil addunyaas dhimma irratti walii galanidha.